Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenye isin geessu jecha har'a viidiyoo gabaabaa bilbila keenya akkamitti akka ittiin qulqulleeffannu tokko isinii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Kallattumaan hordofaa jecha egaa viidiyoon keenyaas yeroo baay'ee bilbiloonni keenya yeroo nuyi YouTube chaanaalis ta'e waan adda addaa irratti hojjennu daataalee garaagaraatiin suuraa fi viidiyoo garaagaraatiin ni guutama. Akkamitti akka kiliir goonee ittiin qulqulleeffannu sistema haaraa tokko jira. Akkanumatti galaarii keessa seennee waan akka suuraa yookiin viidiyoo tokko haynee bilbilli keenya qulqullaa'uu hin danda'u. Sababni isaa risaayikilii biinii keessa galee ta'a. Akkamitti akka risaayikilii biinii keessa ittiin qulqulleeffannu karaa salphaa ta'een ittiin isin agarsiisa. Kallattumaan hordofaa jecha warri as taayituu sabskiraaybii godhin chaanaalii keenya sabskiraaybii godhuudhaan akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf on notifiikeeshinii irra godhadhaa jecha. Video keenya yeroo hundaa'u comment like share nu godhu hin dagatinaa jecha. Kallattumaan gara viidiyochaatti isinii seenaa. Yeroo baay'ee bilbila keenya irratti viidiyoo hedduu yoo hojjenne suuraa hojjennus ispeesii guddaa nuuraa qabatanii ta'an. Isaan san keessa gallee delete goonus garuu wanti deebi'eetuma siistamuma risaayikil biinii keessa seenee ta'a. Amma fakkeenyaaf suuraa kanaan delete godhu yoo ta'e suuraan kun deemee galee risaayikilii keessa galee ta'a. Ispeesii nu godhin dhiisu. Garuu siistamni itti risaayikilii keessaa irraa delete goonee ittiin qulqulleeffannee akka bilbilli keenya qulqullaa'ee ispeesii gahaatiin nu banamu ni jira. Ittiin godhannu ni jira. Risaayikil biin jee jira. Risaayikil karaan tokkoffaa risaayikil biinii keessa galtee ragaalee galaarii keessaa delete goote ittiin kiliir firraa goota or risaayikilii keessa waan seenu jechuudha. Risaayikilii keessaa firraa ittiin dhaamsita. Sistemni lammaffaan ni jira. Sistema tokkoffaan isin agarsiisa. Risaayikilii biinii keessa galtee faayilii jalaan risaayikilii biinii keessa erga galtee booda select godhuta. Wantoonni risaayikilii biinii keessa jiran kun hundinuu waan galaarii keessaa fi karaa adda addaatiin delete ati firraa gootee jirtu. Garuu as keessa ni argaman. Kanneen select ol gootee kallattumaan delete godhuse firraa dhaamsitee remove or free space bilbila keetiif kennuu ni dandeessa. Karaan tokkoffaan isa kana lammaffaan immoo analyze storage jira. Isarra kilik godhuudhaan kallattumaan ni jira. Recycle bin jee gasiqee jira. Internal storage hangam takka akka daataalee ati delete gootee qabamee jiru. Amma fakkeenyaaf recycle biniin as keessa 247 meegaabaaytiin guutuu maaliin qabamee jira. Galaarii keessa suuraalee fi viidiyoo garaagaraa kanneen ofirraa delete godheef taa'u garuu as keessa seenee ta'a iddoo qabatee. Saniifuu kana ofirraa dhaamsuun dirqama ta'a. Kana ofirraa dhaamsuuf akkamiin godhaa? Duplicate file jee jira. Maqaa adda addaatti moggaasee jira. Karaa hedduudhaan isaan kana ofirraa dhaamsuuf dirqama irra kilik gootee tuma bantee seenta. Data duplicated files use tokko isaa banuudhaaf. Kanaafuu amma faayilonni kun kan firraa dhaamsitee jirtu yoo firraa dhaamsee hin jiru yoo ta'u isa select gootee dirqama dhaamsuun dirqama ta'a. Sababni isaas yoo kanan goone inuma hin badu iddoo guddoo qabatee ta'a. Saniifuu bilbila kee dhiphisuun isaa inuma lollee viidiyoo akkanumatti. Kunis amma viidiyoodha. Kanneen select goonee dirqama dhaamsuun suuraas ta'e hundi all select goonee delete godhuun dirqama ta'a. Achiin booda kan bilbila keenya yoo meeshaan keenya ittiin qulqullaa'uu danda'u jechuudha. Kana har'aaf viidiyoon keenya kanuma egaa yeroo baay'ee waan nu daawwattaniif galatooma isiniin jecha chaanaalii keenyaaf subscribe like share godhuun dirqama ta'a. Yeroo baay'ee koomentii irratti yaada qabdan namuu waliif barreessuun maaliif dagatamaan jaa waan nu daawwattaniif galatooma hanga yeroo itti walitti deebinutti nagaan tura.